Akkam jirtu naguma mee arrammoo gaaffii maatii hedduu kan ta'e waa'ee fayyaa ilkaan daa'immanii ilaalchisuudhaan qabxiiwwan tokko tokkoon si kaasa. Isinis immoo hanga dhumaatti na hordofaa akkasumas chaanalii kana subscribe godhaa hiriyoota keessan affeeraa. Daa'imni tokko yeroo dhalatu hundi ilkaan ijoollummaa 20 qaba. Haa ta'u malee ilkaan kun hin mul'atani ba'anii maaliif lafee mangaagaa keessa waan jiruuf ganaa guddatee ol ba'ee mul'ata waan ta'eef mul'atu malee hundeen ilkaanii yeruma dhalatu qabachuudha daa'imni sun. Ji'a ja'aa fi isaa booda ilkaan fuulduraa lamaan irraa eegaluun hanga waggaa 3tti ilkaan ijoollummaa 20 ni biqilchu. Ilkaan dhalootaa yookaan milkitiiziin jedhamu sun ilkaan ijoollummaa ilkaan 20 hanga waggaa 3tti biqilchu jechuudha isa kana. Ji'a ja'a jedhamu malee tokko daa'imman tokko ji'a 4 eegalanii biqilchuu ni jalqabu jechuudha. Akka waliigalaatti garaagarummaa ji'a 4dhaan ilkaan 4 biqilchaa hanga waggaa 3tti ilkaan 20 hunda isaanii biqilchu jechuudha. Lafeen mangaagaa isaanii guddataa deemuun ilkaan dhaabbataaf bakka qopheessa. Ilkaan ijoollummaa yookaan milkitiiziin kun kan 20 ta'e dheerinni lafee mangaagaa isaanii xiqqoo waan ta'eef kana caalaan fudhatu jechuudha ilkaan 20 caalaa. Daa'imni sun yeroo guddataa deemu lafeen mangaagaa isaa dheerataa deema. Yeroo dheerataa deemu immoo ilkaan 32 akka ta'utti bakka qopheessaa deema jechuudha. Kanaaf yeroo guddataa deemu ilkaan dhaabbataa jalaa dhufuuf bakka qopheessaa deema jechuudha. Waggaa 6 irraa eegalee hanga waggaa 12tti ilkaan ijoollummaa dabareedhaan buqqa'aa ilkaan dhaabbataan bakka bu'aa deema. Ilkaan ijoollummaa kun hanga waggaa 6tti hedduun isaa buqqa'aa deema. Waggaa 12tti garuu guutummaa guutuutti ilkaan dhalootaa yookaan ilkaan ijoollummaa milkitiiziin kun ilkaan dhaabbataadhaan bakka bu'a jechuudha hanga waggaa 12tti. Qulqullina ilkaan jalqabaa eeguun fayyaa ilkaan dhaabbataa hundeen isaa jalaa dhufaa jiruuf baay'ee barbaachisaadha. Maatiin tokko akkasumatti akkamitti yaadu ilkaan kunoo buqqa'ee ilkaan biraadhaan bakka bu'a. Qulqullina ilkaan kana eeguun faayidaa maal qaba jedhanii yaadu. Haa ta'u malee ilkaan milkitiiziin jedhamu kun ilkaan ijoollummaa kun nyaatamaa deemee hundeen isaa miidhamnaan ilkaan dhaabbataa jalaa dhufu irrattis miidhaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf qulqullina ilkaan jalqabaa eeguun fayyaa ilkaan dhaabbataa hundeen isaa jalaa dhufaa jiruuf baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu maatiin maal gochuu qabu yoo jenne tokko wantoota akka fal'aana yookaan maankii jennu akkasumas wantoota ittiin waa dhugan wantoota ittiin bishaan dhugan wantoota ittiin waa dhuguuf fayyadamnu akkasumas immoo rigaa fi kan kana fakkaatan daa'imman waliin qooddachuu dhiisuu akkasumas immoo xuuxxoo fayyadamuus ta'e afaanitti baatanii rafuu fi deemuu akka isaan hin qabne taasisuu. Xuuxxoo fayyadamuurra yeroo aannan dhugsiisnu kuppaayyaa yookaan burcuqqoo yookaan siinii fayyadamuun gaariidha. Akkuma waliigalaatti dhibee garaa kaasaa ittisuuf fayyaa ilkaaniif fayyaa daa'imaa waliigalaaf xuuxxoo fayyadamuun baay'ee hin gorfamu jechuudha. Wantoota mi'aawaa yookaan sukkaara qaban hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo wantoota garaagaraa osoo hin qulqulleessin afaan kaa'uun dhiisuun barbaachisa. Wantoota garaagaraa yeroo wantoota nyaatamuunis haa ta'u wanti nyaatamu hundumtuu osoo hin qulqullaa'in gara afaanitti ergamuu hin qabu jechuudha. Daa'imni tokko hanga ji'a 13tti ilkaan tokkollee hin biqilchine taanaan dhibeen biraa kana fide waan jiraatuuf ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaa ta'uu mala jechuudha. Haa ta'u malee maatiin tokko yeroo hedduu maatiin hin gaafatu daa'imman tokko hanga ji'a 9tti hanga ji'a 10tti hanga waggaa tokkotti ilkaan biqilchuu dhiisuu danda'u. Hanga waggaa tokkotti ilkaan biqilchuun baay'ee rakkoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Amma waggaa tokkotti obsuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee ji'a 13 caalaa turuu hin qabu jechuudha. Maaliif ji'a 13 ol turraan rakkoo jira jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf hanqina vaayitaamin D ta'uu danda'a, daa'imni ifa aduutti hin baane ta'uu danda'a, hanqina hormoonii taayiroodii ta'uu danda'a, akkasumas immoo dhibeewwan adda addaa kiroomosoomii wajjin wal qabatanis ta'uu waan danda'uuf hanga ji'a 3tti daa'imni ilkaan tokkollee hin qabu taanaan ilaalamuu qaba jechuudha. Hanga sanaatti garuu xiqqoo obsuun barbaachisaadha daa'imni ilkaan hin qabu taanaan. Daa'imman yeroo ilkaan biqilchuu eegalanii kaasee hanga waggaa 2tti burushii ilkaanii fi bishaan qofaan galgalaaf ganama qulqulleessuun gahaadha. Yoomii eegallee ilkaan daa'imaa kan ilkaan ijoollee riguu qabna jedhanii kan gaafatanii fi guyyaa daa'imni ilkaan tokko ilkaan 2 biqilchee gadee ilkaan sana qulqulleessuun barbaachisaadha. Naannoo ji'a 4 ji'a 5 jechuudha. Daa'imni ji'a 5tti ilkaan biqilchee taanaan yeroo sana jalqabna jechuudha. Akkamiin qulqulleessinaa ganamaaf galgala hanga waggaa 2tti osoo saamunaa ilkaanii hin fayyadamin bishaanumaaf burushii qofaan.
Waggaa lamaa booddee immoo saamunaa ilkaanii hanga ija taraan caalle xiqqooma ishee jechuudha. Kan hanga ija taraan caalle fayyadamuun guyyaatti yeroo lama ilkaan isaanii qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Hanga waggaa lamaatti burishiif bishaan qofaadha. Waggaa lamaa booddee garuu saamunaa ilkaanii xiqqoo ishee fayyadamuun erga nama galgala qulqulleessuun barbaachisaadha. Ilkaan socho'uu erga eegalee booda hanga yoomiitti buqqa'uu qaba jedhanii kan gaafatanis jiru. Ilkaan takka socho'uu eegallaan ji'a meeqa keessatti torbee meeqa keessatti buqqa'uu qaba kan jedhan jiru. Ilkaan socho'uu erga eegalee booda ijoollee hedduu biratti guyyoota muraasa gidduutti ni buqqa'a. Haa ta'u malee ilkaan dhaabbataa jalaan yookaan cinaan biqiluun mul'achaa hanga hin jirretti hanga ji'a tokko hanga ji'a lamayyuu yoo ture rakkoo hin qabu jechuudha. Inni guddaan ilkaan sun socho'ee ilkaan dhaabbataan jalaa ol dhufe sun karaa cinaatiinis haa ta'u karaa biraa jalaan biqilee mul'annaan sirrii miti. Dafee buqqa'uu qaba. Haa ta'u malee ilkaan sun hin mul'anne taanaan ilkaan jalaa dhufu sun ji'a tokko ji'a lamayyuu turuu danda'a. Haa ta'u malee amma danda'ametti garuu akka isaan sosochoosanii laaffisuun osoo hin turiin akka buqqa'u taasisuun yaalan gorsuun gaariidha. Takka socho'uu eegallaan dafanii sirriitti sosochoosanii hanga torbee tokko gidduutti akka isaan buqqisan taasisuun barbaachisaadha. Osoo sirriitti hin socho'in gottootuu hin ta'in sirriitti sosochoosanii laaffisuu arrabaan isaa ta'u qubaan isaa ta'u amma sosochoosanii akka inni laafuuf ta'e akka inni dafee buqqa'u taasisuun barbaachisaadha erga socho'uutti ka'e. Akkasumas ilkaan osoo sirriitti sosocho'ee hin laafin buqqisuuf humnaan gottootuun hundee ilkaanii waan miidhuuf humnaan harkisuu irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Erga socho'ee tureeradhanii osoo inni sirriitti laafee buqqa'uu hin gahin humnaan harkisanii gottootuu yaaluun hundee ilkaan dhaabbataa jalaan dhufaa jiru miidhaa waan ta'eef kana taasisuu hin qabnu jechuudha. Haa ta'u malee yoomi kan daa'imni tokko ogeessa fayyaa ilkaanii mariisuu qabu jennee ilaalle tokko osoo kan jalqabaan buqqa'in jechuunis osoo kan jalqabaa erga sosocho'ees haa ta'u osoo hin sosocho'in ilkaan dhaabbataan jalaan dhufu yoo cinaan mul'achuu eegale hakiima ilkaanii bira geessuun barbaachisaadha. Maaliif ilkaan isaanii akka bakka malee biqilu bakka inni ija jallatee biqilu taasisan waan ta'eef ilkaan dhaabbataan jalaan dhufnaan osoo inni dura jiru buqqa'in ilkaan jalaan dhufnaan mana yaalaa mana ilkaanii geessanii isarra keessa jiru buqqisiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas erga ilkaan jalqabaa buqqa'ee booda ilkaan dhaabbataa turtii hanga ji'a ja'aa gidduutti yoo biqiluun mul'achuu hin eegalle ta'e ogeessa ilkaanii mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif ilkaan jalqabaa erga buqqa'ee booda ilkaan dhaabbataa ji'a ja'a gidduutti biqilee mul'achuun barbaachisaadha. Dirqamadhas jechuudha. Hanga kanatti hin biqille taanaan ogeessa fayyaa ilkaanii mariisuun gaariidha. Akkasumas ilkaan ijoollummaa hundi buqqa'uun hanga waggaa 12tti yoo ilkaan dhaabbataatiin bakka hin buune ta'e ogeessa fayyaa ilkaanii mariisuunis ammas barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu wantoonni kun sadan jiraannaan ogeessa fayyaa ilkaanii mariisuun gaariidha. Galatooma hiriyoota keessan affeeraa namoota daa'imman qaban affeeraa gaaffiif yaada qabaattan immoo koomentiidhaan naa kaa'a ilaalinsi ni deebisa.